Hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa gareen faannoodhaa Oromoota Walloo irratti ammaas haleellaa raawwachuudhaan namoota nagaa hedduu hoggaa ajjeesan hedduu madeessuun himaa jira. Odeeffannoo gama biraatiin ba'a Oromiyaadhaan aanaa baddannoo keessatti immoo kaadirootaa fi loltoonni bilisiginnaadhaa ilmaan keessaniitu biyya jeeqaa jira fidaa jechuudhaan uummata nagaa jumlaadhaan mana hidhaatti guuruudhaan rakkisaa jiraachuunis dhaga'amee jira. Odeessa keenya gama biraatiin immoo dhimma hulaa galaanaa wajjin wal qabsiisuudhaan muddamni Soomaaliyaa guddittii fi Itoophiyaa gidduutti jiru akkuma itti fufee jiraachuun mul'ataa jira. Pirezidaantiin Soomaaliyaadhaa guuza barbaada biyyoota garaagaraa naannawaa jiraachuun kan mul'atu waggaa ta'u gama biraatiin immoo Itaamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Biraanuu Juulaatii fi Meejara Jeneraalii raayyaa ittisa biyya Soomaaliyaa laandii Finfinneetti wal arguunis mul'atee jira. Kanuma wajjin wal qabsiisuudhaan baqattoota Oromoodhaa Soomaaliyaa laandii keessa jiruuf yaadda'uudhaan adda bilisummaa ba'uunis ibsa kennuun isaa mul'atee jira. Kanarratti odeeffannoo bal'aa qabna. Odeeffannoo keenya gama biraatiin immoo ajjeecha dhiyeenyatti imaama masgiida magaalaa Finfinneetti Sheekh Abduu Yaasiin irratti raawwate wajjin wal qabsiisuudhaan ibsa poolisiin magaalaa Finfinnee baasan akkasumas namoonni hedduun viidiyoo ajjeechaa imaama masgiida kanarratti raawwatee fi haala suukanneessaan waan ture kana wajjin wal qabsiisuudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti yaada isaan qoodaa jiranii fi odeeffannoo kana booda jiruu fi dhaggeeffamaa jiru irratti waan gurra isin buufnu harka qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kunniin qabxiilee hangafoota oduu keenya satanaaf qabannee waan ta'eef hanga dhumaatti nu faana turaa jechaa nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti akka isin dhaqqabus isiniif hawwina. Kan isin hordofaa jirtan Milkii Miidiyaa Neetwoorkiidhaan odeeffannoo saatanaa kan isinitti himu immoo an Leencoo Iliyaasii gamanumaan gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon Oromoota Walloo irratti duula duguggaa sanyii bananiin lubbuun namoota darbuudhaa fi madaa'uun himamaa jira. Yeroon kun yeroo uummanni Oromoodhaa gidiraa itti argaa jiru hoggaa ta'u karaa tokkoon kaadiroota akkasumas loltoota mootummaatiin ajjeefamaa hidhamaa fi qabeenyi isaa saamamaa kan jiru hoggaa ta'u karaa biraatiin ammoo humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa gareen faannoo jaaman irra deddeebiidhaan duguggaa sanyii uummata irratti bananiin miidhaalee adda addaa geessisaa jiraachuun mul'ataa jira. Lola hidhattoonni kunniin roobii ammajjii 2024 irraa eegaluun hanga guyyaa irraantanaatti hawaasa nagayaa irratti bananii jiran kanaan namoonni hedduun kan du'anii fi gariin ammoo madaa'anii jiraachuudha kan Oromoonni naannichaa himani. Akka odeeffannoon achirraa ba'aa jiru himutti namoonni 8 ajjeefamuu 10 ammoo madaa'uu jiraattonni kan dubbatan hoggaatu namoota du'an keessa muraasni kan maqaan isaanii gara miidiyaatti beem Abdallee Hassuu, Ali Mahammad Ali, Mahammad Yaadalim, Ahmad Umaree fi Hassan Said kanneen jaaman hoggaa ta'u kanneen biroo kanneen hanga ammaatti addan beenis akka jiran eranim. Warroota madaan keessa ammoo Haajii Umar Haajii, Umar Mahammad Haajii, Hussein Hassan, Umar Yaagizem, Umar Hassolidha, Mahammad Umar, Umar Ali Hussee, Haydar Umarudha, Mahammad Umarii fi Muusaa Umar akka ta'an jiraattonni ni himanim. Akka jiraattonni naannichaa itti dabaluun jaanitti gareen mootummaa bilisiginnaa biyya bulchaa jiru yeroo hidhattoonni kunniin hawaasa nagayaa kanarratti ajjeechaadhaa fi rakkoo hangana ga'u raawwatan kana humna waraanaa erguu fi dhabuudhaan uummanni kunniin akka miidhamanii fi ajjeechaa hangana ga'uuf akka saaxilamaniif callisanii ilaalaa turanii kun ammoo hedduu nu gaddisiisaa akkasumas gara fuula duraattis yaaddoo guddaa nutti buuse jechuudhaan kan isaan himaa jirani. Oduu biraatiin ba'a Oromiyaadhaa aanaa baddannoo keessatti loltoonni mootummaa fi kaadiroonni naannichaa ilmaan keessaniitu biyya jeeqaa jira fidaa jechuudhaan namoota hedduu jumlaadhaan mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'amee jira. Akka odeeffannoon achirraa ba'aa jiru ifa godhutti Harargee ba'a aanaa baddannoodha. Araddaa Mojoo Haamid ganda bareentumaa keessatti dabballootaa fi caasaan waraanaa dantaa dhuunfaatiif bobbaafaman qeerroo Oromoodhaan roorroo daangaa dabartee dirqamaan dargaggoota gara leenjii waraanaatti oofuudhaaf
ukkaamsanii manidhaa keessatti rakkisaa turan manidhaa san cabsuudhaan tarkaanfii irratti fudhachuudhaan erga isaan ijoollee san gallakkisanii booda san bu'uura godhachuudhaan uummata nagaa ilmaan keessan fidaa jechuudhaan ji'a darbee muddee irraa jalqabuudhaan jumlaadhaan manidhaatti guuraa jiraachuu fi gaaratti yaasanii ijoollee san barbaadaa jechuudhaan rakkisaa akka jiranidha kan odeeffannoon achirraan dhaqqabaa jiru ifa godhu. Haaluma kanaan torbaan darbee muddee 26 2023 asitti kanneen aanaa baddannoo araddaa Mojoo Haamid ganda bareentumaa keessaa hidhaman kan maqaan isaanii ammaaf nu bira ga'e Rashiid Yuusuf, Abdallaa Ahmad Ali, Jamaaloo Ahmad Aadamii fi kanneen biroo maqaan isaanii ammaaf nu bira hin ga'iin baay'inni isaanii gara 60tti tilmaamamu hedduun akka jiru eerani. Akkasumas abbootiin hidhaman kana gatii rasaasaa guyyaa san qeerroo tarkaanfii fudhatan san irratti dhukaafamee kafala jechuudhaan dirqamaan re'oota irraa guuraa akka jiran kan himan hoggaa ta'u caasaa sirnichaa keessa dura bu'ummaadhaan gochaa kana hojjechaa kan jiru bulchaa araddaa kanaa akka ta'e jiraattonni himani. Haaluma wal fakkaatuun bahuma Oromiyaadhaan aanota gaara mul'ataa 5 keessatti maqaa galii gibiraatiin humnaa ol uummatarraa waan uummanni hin qabneef funaanuudhaa fi uummata baay'ee waan kana kafaluu dadhaban ammoo manidhaatti guuruudhaan rakkisaa akka jiran itti dabaluudhaan jiraattonni naannichaa yaada kana nuuf qoodan himuun isaanii mul'ate. Gama biraatiin dhimma hulaa galaanaa kana wajjin wal qabsiisuudhaan muddamni jabaan yeroo Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti kallachiiwwan adda addaatiin mul'ataa jirutti biyyi Soomaaliyaa guddittiin mormiilee adda addaa taasisuudhaa fi pirezidaantiin biyyattiidha gitoota isaanii akka Eritiriyaa Isaayyaas Afoorqii akkasumas pirezidaantii biyya Gibxii Alsisii fi kallachiiwwan adda addaatiin guuza yaammachuudhaa fi yaaliiwwan adda addaa taasisaa jiraachuun isaa mul'ataa jira. Yeroo pirezidaantiin Soomaaliyaa gara Eritiriyaa deemuudhaan pirezidaantii Isaayyaas wajjin wal arguudhaa fi biyyoota garaagaraa tumsaaf yaammataa jiraachuun mul'ataa jiru kanatti Itoophiyaanis Itaamaajoor Shuumii waliigalaa humna waraana Itoophiyaadhaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi gita isaanii Somaaliyaalaand Meejor Jeneraal Nuur Ismaa'eel waliin ta'uudhaan dhimma walta'iinsa waraanaa irratti mari'achuu akkasumas gaafilee kallachii humnaatiin dhufanii fi of qopheessaa jirraa waan ijoo waan fakkaatu mul'isuun argamee jira. Mariin Finfinneetti taasifamuun kan mul'ate hoggaa ta'u marii kanaan Biraanuu Juulaa walta'iinsa waraanaa irratti waajjira isaaniitti Meejor Jeneraal Nuur Ismaa'eel wajjin mari'achuu miidiyaan hawaasaa isaanii irratti qooduun mul'atee jira. Jalqaba torbee darbee irratti hulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa fi Somaaliyaalaand waliin waliigalteen wal hubannoo taasifamee ijoo dubbii ta'uun isaa kan mul'atu hoggaa ta'u guyyaa irraa immoo Rippaabilika ofiin of bulchitu Somaaliyaalaanditti ministeera ittisaa kan ta'an Abdiqanii Muhammad Ataayeen waliigaltee hulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliyaalaand irra ga'an mormuudhaan aangoo gadhiisutu dhaga'amee jira. Yeroo kanatti ammoo Meejor Jeneraalli biyyattiidhaan dhufee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa wajjin mari'achuunis haalota adda addaatiin xiyyeeffannaan dhimmi kun akka hordofamu addunyaa irratti taasisuun kan eere ta'uun mul'ataa jira. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n mootummaan Itoophiyaa fi Somaaliyaalaand akkaataa Itoophiyaan hulaa galaanaatti fayyadamuu dandeessu ilaalchisuudhaan waliigaltee wal hubannoo mallatteessuu hordofee haalli siyaasa Itoophiyaa fi Somaaliyaa isa yaaddeessuu ibsa Amajjii 7 2024 guyyaa kaleessaa baaseen kan ibse hoggaa ta'u waliigalteewwan akka kanaa kun mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu ta'uu kan hime ABO'n yeroo wantoonni miira namaatu kan jiraatan akkasii baqattootaa fi lammiileen siivilii gamalachuutiin jiraniif kabajaan akka taasifamu akkasumas tasgabbii fi wal hubannaan akka jiraatu gaafachuun mul'ate. Yeroo darbee naannolee kanneen gidduutti taateewwan wal fakkaatan irra deddeebiin baqattootaa fi namoota nagaa Oromoo irratti madaa barabaraa geessaa akka turanis eeree jira. Uummanni Oromoodhaa jaarraa hedduudhaaf uummata Somaalee waliin ollaa ta'e aadaa, duudhaa, amantii, daangaa lafaa fi qabeenya qabullee waliin qooduudhaan waliin jiraachaa turu kan eeree ABO'n yeroo murteessaa wal dhabdeen siyaasaa cimee jiru kanatti Oromoo fi baqattoota biroo Soomaaliyaa keessa jiraataniif eegumsi akka taasifamu gaafachuun mul'atee jira. Akkasumas hawaasni idil addunyaa Yuunaayitid Neeshin, Gamtaa Afrikaa, Gamtaa Awurooppaa fi biyyoonni ollaa hundi osoo miidhaan guddaan naannicharra hin gahin dura wal dhabdee uumamaa jiru kana karaa nagaan furuudhaaf dhiibbaa akka taasisaniif gaafachuun mul'atee jira.
Oduu biraatiin dhiyeenyatti magaalaa Finfinnee keessatti imaamni masgiidaa tokko namuma isaan guddisaniin kan ajjeefame waggaa ta'u poolisiin magaalaa Finfinneedhaa immoo nama imaama masgiidaa isa guddise ajjeese kana hawaasni yeroo arge akka yeroo kennuuf gaafachuu mul'ate. Poolisiin magaalaa Finfinneedhaa nama imaama masgiidaa fi barsiisaa amantii Islaamaa Sheek Abduu Yaasiin ajjeesuun shakkame Mahammad Shakuur Abbaba'uu barbaadaa jiraachuun dhagahamee jira. Shakkamaan dhuunfaa kun akka harka kennu poolisiin Finfinnee akeekkachiisa kan baase waggaa ta'u bakka shakkamaan kun jiru kan beeku yoo jiraate eeruu kennuudhaan akka tumsu poolisiin dhaamsa dabarsuun mul'atee jira. Ajjecha Sheek Abduu Yaasiniin gadda itti dhagahame kan ibse poolisiin magaalaa Finfinnee maatii fi hordoftoota amantaa Islaamaa hundaaf jajjabinaawwan mul'ate. Shakkamaan kun akka to'annoo seeraa jala ooluuf garee hordoffii fi qorannoo hundeessee hojii isaa cimsee itti fufuu ibsi poolisii kun ni eera. Dureen amantii Islaamaa kun nama manni jireenya isaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qoraaniyoo ta'ee kan harka isaaniin guddisaa turaniin ajjeefamudha kan poolisiin shakke. Nama yakkaan shakkame dho'isuus ta'ee akka miliqxumsuun gaafatamummaa seeraaf kan nama saaxilu ta'uu kan hime poolisiin uummanni nama kana dabarsee kennuudhaan olaantummaa seeraa utubuu akka qabu dhaamee jira. Gumiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaadhaan imaamni masgiida Badirii fi barsiisaan amantii Islaamaa Sheek Abduu Yaasiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 27 2016 rasaasa namoota ammaaf eenyummaan isaanii ifatti hin beekamne garuu gara miidiyaatti maqaan isaa footoo waliin maxxanfamuudhaan naanneeffamaa jiru kanaan ajjeefamuu ibsee ture. Masgiida magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa Askoo Addis Safar keessatti argamu kanatti imaama kan ta'an Sheek Abduu Yaasiin salaata ishaayii salaatanii osoo gara mana isaaniitti galaa jiraniiti kan isaan ajjeefamani. Pirezidaantiin Gumii Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaadhaa Sheek Haaji Ibraahim Tufaadhaa kora waldaa ulumaa'ota idil addunyaa Qatar Do'aatti gaggeeffamaa jiru irraa osoo jiranii taatee kana dhaga'uutti akka rifatanii fi guddoo akka gaddan ibsani. Sheek Haaji Ibraahim Tufaadhaa lubbuu nama guddaa biyyaaf bu'aa buusanii haala suukanneessaa ta'een tasa dhabutti onnee isaanii cabuu kan himan hoggaa ta'u maatii jaalattoota isaanii fi uummanni musliimaa hundi akka jajjabaatan dhaama mul'ate. Bulchiinsi kutaa magaalaa isaanii fi poolisiin namoota Sheek Abduu Yaasiin irratti ajjecha suukanneessaa raawwatan adamsee seeratti dhiyeessuun tarkaanfii barsiisaa akka irratti fudhatus gaafachuun isaanii mul'atee jira. Barsiisaan amantii mirga hawaasa musliimaaf quuqamanii dubbachuudhaan beekaman Ustaas Ahmaddiin Jabal waa'ee ajjecha imaama kanaa fi seenaa isaanii waan iyyaafatan feesbuuka isaanii irratti qoodanii turan. Akka isaan jaanitti sheekni kun sheekota biyya Suudiitti beekaman kanneen akka Sheek Usaayimiin biratti qara'uu isaanii kaasa. Sheeka sagalee addaatiin quraana qara'uun addunyaa irratti beekamu Sheek Sudeesiin ammoo tajriidii qaraayisaniiru jechuudhaan Ustaas Ahmaddiin kaayanii erga biyyatti deebi'anii namoota hedduu qaraayisuu isaaniis eeranii jirani. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon saatanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.